Daaksii jechuun maal jechuudha? Bu'aa fi faayidaan isaa akkasuma maalidha? Kanneen yoo hin taane kan biraa ammootuyyuu rakkoolee rifeensa keessan irraan kan gahuu fi hanga xumuraatitti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo kan gaggaarii fi qaqqaalii warroonni amantii biraa qabdanis jirra jirtuu isiniin jedha. Kanasitti argitan kireema yookiin qibaatii lama qabadhee isinii dhufe. Qibaatiin kun gosa lama. Tokko keessi isaa salisiingiin kun keessi isaa adiidha. Dibata yeroo hedduu rifeensa keenyaa erga shaaworii yookiin ammoo dhiqannee geessine yogguu rifeensa keenyaa jiidha san inni jiin irraa qoqqooree yookiin ammoo fooxaan goysinee jennee rifeensa keenyaa caafii isaa yookiin ammoo tuyyuu rifeensa keenya osoo hidda hin tuysiisin dibnee ishimutti baay'ee rifeensi keenya akka saffisaan laafee diriiruu fi akkasuma dheerina rifeensatiif illee nu gargaara. Itti aansuun ammoo yeroo hedduu gaafii namoonni hedduu na gaafattan qibaatiilee gaafii rifeensaa irratti rakkoolee namni qabdanis tahe qibaatii fayyadamuun dirqama isin irratti tahe hanga xumuraatitti namoonni viidiyoo kana hordoftan dhumarratti qibaatii hedduu ni argattan. Garuu namni jarjartanii gaafii yeroo hedduu na gaafattan rifeensi kiyya lakkuu godhatee rifeensi kiyya baay'ee caccabaa rifeensi kiyya baay'ee ciccitaa akkasuma afoon irraa dhuma warri jettanis viidiyoo kana keessatti gaggabaabsee waan hedduu ni argattan jedhee yaada. Tokkoffaa irratti qibaatii daaksii kan jedhamu kan qibaatii salsiingii kana biratti argaa jirtani. Qibaatiin daaksii kun yogguu sammuu keenya tuysiisnee diban yookiin ammootu akka nama dhadhaa dibatuutitti yoo sammuu keenyatti gadi finnee dibannu rifeensi keenya yookiin mataan keenya akka forforii godhatuu fi yookiin ammootuyyuu akka hedduu dafee irraa hin baanetti isa gargaara. Qibaatiin daaksii isa kana jechuudha. Walumaa galatti wanni isin hubachuu qabdan bifoota biraallee yookiin ammootuyyuu of kolchaa isiniin jedha muduraalee biraa irraallee hojjetamuu ni danda'a. Kana jechuun muduraa adda addaa irraa kan dalagamuu fi yookiin kan oomishamudha. Haa ta'u malee muduraa barbaade irraa yoo ta'e daaksiin keessattuyyuu bifni cuquliisni kun baay'ee rifeensa keenya laaffisuu fi lakkuu akka hin godhanne akkasuma ammootuyyuu akka rifeensi keenya diriiruu fi yeroo hedduu farrajamee bareedu nu gargaara. Akkaataa itti fayyadamnu beekuun isaa barbaachisaadha. Tokkoffaa irratti qibaatii daaksis tahee walumaa galatti qibaatii dhoqqee rifeensa Afrikaa yookiin hawaasni keenya akkaataan fayyadamiinsa inni itti fayyadamuu qabu tokkoffaa osoo rifeensa ofii hin dhiqatiin zayitolee mana ofii keessatti hojjetatus bitatus zayitii dibatee ofirra erga tursiisee dhiqatee jedhe jiidha san yoo qoqqooree jedhe filaa yookiin kaawyaa ibidda adda addaan tuqu osoo hin tahin qibaatii daaksis tahee akkasumas salisiingii na cinatti argitan kana qofa osoo hin tahin fuud heeriitu jira akkas qofa osoo hin tahin biluu maajikitu jira qibaatolee yookiin ammootuyyuu abukaadoo fi kookinaatii linni jira kanneen qofayyuu miti qibaatiin dhoqqee irraa uumamu rifeensa Afrikaatiif hedduu qabadhee isinii dhufe isin hanga xumuraatitti ilaala rifeensa keenya erga dhiqannee inni qoqqooree jedhe qibaatii kana addaan qoqqoonnee itti dibuudhaan rifeensa keenya ishimna namoonni galgala dhiqattan hanga ganamaatittis ishimtanii tursiisuu ni dandeettan akkasumatti illee bulchuu ni dandeettan akkaataan ishimii ammootuyyuu bakka 2-3 illee bakka 4 illee akkaataa filannoo rifeensa keessaniitiin namoonni rifeensa laafaa qabdan bakka 2 qofatti qooddanii qibaatii kana rifeensa irratti dibaa yoo ishimtanii borumtaa yookiin sa'aatii 12 yookiin sa'a 6 booda hiitan rifeensa keessan farrazamee baay'ee bareedaa fi miidhagaa tahee fiikkata. Itti aansuun rifeensa keenya shamarran keenya warri fayyadamtan filaa gosa kana qabannaan isaa akkaataa barbaadees haa ta'u roga 4 ni jira roga 3 ni jira karaalee hedduun jira filaa afaan isaa yookiin ammootuyyuu iji isaa xixiqqaa ta'e hin fayyadamina filaan kun rifeensa keessan keessa seenee isinii caccabiinsas tahee akka rifeensi waliin qabanne isinii furuuf isin gargaara hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warri rifeensi keessan lakkuu godhate rifeensa keessa baatii 2 caafii isaa gabaabsuun dirqama. Kana jechuun kiyya rifeensa keessa muraa osoo hin tahin caafii irratti naaf kolchaa isiniin jedha rifeensa keessan caafii irratti gabaabsitanii akka lakkoonni hin godhanne mummurta yookiin ammoo irraa xiqqooma jechuudha maqasiidhaan irra deemtanii irraa fuutanii booddisanii immoo qibaatii daaksii kana yookiin qibaatii abukaadoo yookiin jechi jedhu wantoota dubbatamu kana keessa tokko kan arganne filatuudha. Qibaatii daaksii kana gosa barbaadeen haa jiraatu itti aansuun qibaatii abukaadoo biyya keenya shamarran biyya keenya jirtan qibaatii abukaadoo akkuma kana jira jechuu abukaadooleen keessi isaa ni beeytanii magariisaadha. Kanaaf qibaatiin kookinaatillee ni ta'a garuu rakkoon guddaan hawaasa keenya keessatti argamu qibaatii kana yogguu dibatan buqqee tuysiisan yookiin madda rifeensaa tuysiisanii dibatanii maddi rifeensaa akka cufamuu fi yookiin ammootuyyuu akka forforii godhatee ukkaamamee hafuura yookiin qilleensa hin arganne nu taasisa. Kana jechuun rakkoo nurratti fida. Rakkoon inni tokkoffaan forforii fiduu fi rifeensi keenya akka hin dheeranne godhuuf akkasuma forforii rifeensa keenya cicciruufis tahee bubuqqisuuf rakkinna guddaa kan nurraan gahuudha. Kanaaf haala amma argitan kanaan erga qibaatii keessan
caafii rifeensa irratti dibattanii akkasuma immoo ishimtanii jettanii borumtaa filtanii dhahuu dandeettanii akkasuma immoo istaayilii rifeensa keessanii jijjiiruu ni dandeettan jechuudha. Shamarran keenya eeyyan dhugaadha yeroo hedduu jechuudha namoonni hubannoon isaanii rifeensa qibaatiin filatamaan yookiin qibaatiin dhoqqee irraa waan hin jirretti fakkaata. Namoonni qibaatiin daaksii maalidha nu maxxansi jedhaa turtan akkuma asitti argitan gosoolee adda addaatiin kan argaa jirtaniif akkasuma mootuyyuu qibaatii abukaadoo argachuu hin dandeenye garuu ammoo ani yorguu barbaadan onlaayinii irraa buusee fiduu ni danda'a. Haa ta'u malee shamarran keenya kan biyya keessa jirtan daaksii bituuf hin cinqamina. Akkasuma biluu maajik kireemii san qofa osoo hin tahin fuud heer kireemii qibaatulee gosoota adda addaatu jira jechuudha. Rifeensa Afrikaatiif hedduu kan qophaa'an. Kana keessa qibaatiin hedduu sirriitti filatamaa tahee fi bareedaa tahe kireema daaksii akkasuma kookinaatii abukaadoo san qofa osoo hin tahin salsiingiin kireemallee namoota xiqqoo rifeensi isaanii lallaafinsa qabaniifis tahee jajjabina qabaniif keessattuu salsiingiin kireemiin baay'ee rifeensa ijoolleetiif baay'ee bareedaadha. Hubadhaa ammas rifeensa keessan kan afoon isinirraa dhufu kun food head kireemiin kuni hair food kireemiin kuni kunis akkuma kaaniti jechuudha. Viitaamin A, viitaamin D fi viitaamin E irraa kan qophaa'edha. Hubadhaa sirriitti qibaatolee kanneen hundayyuu kan barbaadan qibaatilee gosa hedduu asirratti argitan kan iskiriinshoot gochuudhaan haaluma salphaa taheen faarmaasii yookiin mana qorsaa irraallee argachuu ni dandeettani. Iddoolee hawaasni keessa jiraatu yookiin gabaan irraa bitamullee akkasuma bakka adda addaatitti ni argattan. Keessattuu shamarran biyya jiran an biyya jiraayisa argachuu danda'a warri jettan haaluma salphaa taheen qibaatii abukaadoo biyya keenya jiru yookiin kookinaatii rifeensa keessan akkam isiniin jedhetti zayitolee hedduu hojjedhee jira. Kun zayitii ejersaa yookiin zayitii zayituunarraa hojjetama jechuudha. Namoonni qibaatiilee kanneen keessaa filattanii tokko isaa fayyadamuu ni dandeettani. Rifeensa keessan garuu kunuunsa isaa godhuuf tokkoffaa namni rifeensi isaa afoon dhumu yeroo owwaa shaashii yogguu hidhattanii jettan yookiin ammootuyyuu uffannaa keessan yogguu uffattan galgala ofirraa fuutanii rafuudha. Kun kookinaatidha. Kookinaatiileen qodaalaa fi meeshaaleen yookiin ammootuyyuu akkaataa faafrikaan itti oomishuun meeshaa adda addaatiin oomishuu danda'ani. Garuu haa ta'u malee kookinaatii yookiin ammootuyyuu kookinaati ooliileen baay'ee bareedaadha yookiin zayitiin kookinaatii jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dibata dhoqqee kana rifeensa keenya akka laaffisuu fi akka diriiru akkasuma caccabiinsa irraa ittisuu fi lakkuu akka caafiin isaan godhan nu gargaara malee dheeressuuf qibaatiin dhoqqee kumiyyuu nu gargaaru. Hubadhaa. Wanni isin sirriitti hubattanii beekuu qabdanii dibata keenya dheeressuufis tahee laaffisuuf rifeensa keenya afoon nurraa dhumate gara duubatitti deemellee guutumaan guututti rifeensa keenya bareechisee dagaagsee nu jiraachisuu kan danda'u zayitolee walitti hojjetame mana keenya keessatti waan nyaataa irra fakkeenyaaf qullubbii, shunkurtii, absuudaa fi yookiin shuunfaa wantoota akka talbaa, hargiisaa wantoota akkanaa kanarraa rifeensi keenya dheerachuus laafus diriirus saffisaan akka dheeratu nu gargaara. Hubadhaa rifeensi torbaan takka keessa guyyaa lama keessatti hin dheeratu. Ji'a takka keessatti saantii jechuun quba keessan yookiin muraa quba keessanii qubni keessan muraa sadii qabamee namni hundi quba keessan laala. Muraa sadiin kana keessaa namoonni sirriitti kunuunsee jedhe muraa ol aanu takkittii sana saantii tokko jechuudha isa dheerata. Qibaatolee asitti argitan kanneen hunda keessaa qibaatii feetan ka argattan bitadhaati addaan kuttanii hin jijjiirina walitti dhaabaa qibaatii kana jireenya keessan keessatti fayyadama hin jijjiirina jijjiiruun gaarii miti jechuudha. Rifeensa keessan haala kanaan yoo kunuunsitanii jettan qibaatii daaksii kana tokkicha suuta rifeensa qofa dibdanii yookiin ammoo abukaadoo tokkicha yoo fayyadamtan baatii jaha fayyadamuu ni dandeettan jechuudha. Kanaaf namni keenya rifeensa dheeressuuf daqiiqaa yookiin guyyoota muraasa keessatti dheeressuuf jecha maallaqa hedduullee dhangalaastanii akkasuma ammoo rifeensa keessanii rakkoo adda addaa irraan geettanii shaampoonis shaampoo dhaabbataa fayyadama akkasuma ammoo dibatas dibata dhaabbataa fayyadama. Maaliif jennaaniin hanga bu'aa waan sanii argitanitti jarjartanii irraan deebi'ina. Rifeensi jijjiirama haala salphaan kan argitan baatii 3 keessatti bifni isaatu tolee kan caccabu yoo ta'e keessa isaatitti humna godhatee booddee sanii dheerachuuf deema waan ta'eef obsaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Horaa nagaatti naa jiraadhaa hundi keessan.